Coralio. 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 Naannoo kana adeemi. Maal hojiidha? Naannoo kanatti qorraallee gaafatti xiqqoo qaanis qabu. Maal waan jiru maal? Naannootti filatte naannoo sirrii miti waan akkanaa. Maal waa matattee dhahu maal as keessaa sin dhabamoo? Yoo jiraate gurgurtu malee deemechuu kan dandeessan. Naannoo kana yoo geddiratte gaarii. Naannoon kun naannoo jiddiidha. Qorraallee yoo itti miti. Naannoo sadarkaa isaa eeggatedha. Eessatti isin iyyuu ree? Dhaqee safara keessa iddoo gadi bu'aa barbaada dhugan. Maal hojjettasiiti? Waan gurgurru hin qabnuun jettanii amma. Mana kana keessaa maal dandeessee bitta? Maalin hin bitu? Baasaa gadi. Gadi baasaa ilaalaa maali yoo baay'ate birrii diddama miti? Fayyaa keettas bite barbaadde mati meeqa baasta mati? Ayyaa waan kun argitaa. Amilee kee. Oke mame. Naannoo kana deemam. Tusitti waamine. Maalatti waam ture maal hojii dhawoo? Gibiratti gabbarra fakkaatu. Ansi duukaa yaan jiru gaa deemi. Hin gurguraattu malee deemee jechuun dandeessan. Hojii biraa nama yoo geddiratta ta'e immoo walii hojii hojjechuu dandeenya. Hojiin hin tuffannu nuyi. Uumamumaan hojii hojjenna. Nama waardiyyaa waan akkasii hojjetu yoo argarte naafidi. Waardiyyaa? Waardiyyaa? Ana kamaal. Nan hojjedha maal waardiyyaan hojii kooti. Dhugaa. Qoosaaran jira seete moo? Anis waan dhuguma goon jechaa jira yoon eegdatee nama akkasii. Nan eegan maanni eeyoon gadane. An hojii koo sirriidhaan gidduu mattoo hojichi badeennaan inni kana jalqabe malee immoo taa'urra malee an hojiin koo waardiyyaadhaan. Muuxannoo qabdaa? Muuxannoo iddoo barbaadanis ni fidan. Muuxannoo. Mee maal eegdee mana eenyu eegdee beektaman? Maa jechuudhaan beektani moo nan beektani isinii? Mana obbo Dinquudha yaasee eegeera. Mana obbo Mansur Jamaal na ta'eeka. Gidduu matti xinnoo walitti buuneennaan inni bee hojii koo jalqabe. Maarratti walitti buutan? Achisiistee naasii ari'an qaban? Waa ani moo karaan jiru irra jechuudhaan fooliidhaan beeku. Jedhanii foolii attoonni foolii fudhanii as namtii kana jiradhanii fiiganii badu. Ani isaan kan irratti ol lolee bee inni guyyaatti xiqqaateennaan halkanis eeginaan jedhan. Halkanis eegaa bultaa naannoo kana marsaa bultaa. Naan jedhan inni guyyaa eegutti naannaa immoo halkan rafuun jaalladha. Guyyaa eeguun barbaaddu jechuudha. Maali guyyaa nan eegan? Halkan eeguun barbaaddu. Halkaniin narra faatu saba oddee xinnoo walitti buun. Maal rafuman halkan? Halkan rafaa ol lollee jennee. Lakki maal halkan itti taana guyyaa maal naayidha guyyaa nu jira. Arrabuma tolii nadhee malee jechuudha. Ani halkan rafee hin beekon guyyaa rafan. Akka sareen guyyaa rafaa oola halkan dammaqeen kaa naannoo kana marsaa. Sareedha jechuudha. Maalan maal jedhaa bakka akkasuma jedhaasin. Saree arii saree baay'ee gaarii isheen barbaada saree halkanis guyyaas duttu. Maali dutuun dutu laan nan eega garuu nan eega. Ila naannoo kana gaafa iddoo mana obbo Mansur eegaa ture gaafa guyyaa rafaan oola akka saree dhaan halkan kee naannoo marsee maal jedhu sarootis jiru miti kan namoota eeguuf gaafa gadi yayyaaneedhani anatu jira. Maqaarra nagaan bulladhanii deddeebi'anii ol galu anatti amananii jechuudha isaaniyyuu dhugaa anatti amanaasin. Arrabuma keenya edda yoo ta'e malee garbati. Maal arrabaanis waan barbaade hin eegan. Arraba qabda. Nan eegaa. Amala koo keessatti nama baay'ee haasa'u barbaada. Kanuma keessanii jecha tokko lama dubbisaa deemtaa isaa walii gala kana achi akkasi. Dhugaa keessan oolu kanuma keessanii kun isin tijaaree kan. Kanatti kan namaa jolannaa badhaare. Kan akka kanaa meeqatu jira si? Hojjaa masin caala malee. Hojjaa masin caala. Mana qabu keessaa inni kun mana sagadee du'aadha. Yoo ammaa mala qabaatti hojii hojjennu. Maaloo dhugaa. Waan garuu amanamummaa qofan barbaada amanamuu dideedhaan. Waan tokko iyyuu ani
waan tokko laa yoo barbaadanii naafuun kaffalina takka laalaa jeela masadii eegaati naa kaffalaa na argitu Tanuu yarra bala akkas qootanii yarra bala dhaangaltu takka tuftanii galu. an akka namaa miti na argitu an akka namaa miti maali seeman ol galaa nan hojjedhaas immoo laagaan addan Tolee akkas taanaan walii galleerra. dhugaa Tolee kottu seenii malas ta'e. shoo dhugaa kanuma ba'aa kana narraa fuutan maal saree jiraatanii natti nimtanii maal Maal sodaattu? sodaadhee miti maal Beeysoki. sodaadhee miti dhugaa sodaadhee miti maal garaa naa baroodheeni malee maal onni itti gochuuf Kana mana kana amma kana goo eegdaa ka'e saree kana sodaachaa turre. maali sodaanne maali onni itti gochuuf yoon dutee namamma kana godhattee gammaddii maa achiraa hiriyaan koos lakkuu hojii eegaa Lama taatanii hedduu. tole natti dhiisa dullaa wayinaa gannaasin Ya şöyle bir de kum. Kottu biyya kottu laagarra. Coralia! Coralia! Amalanda bare dhugaa amalannatti bareeti malee maala noo waardiyyaa ta'eera kan argee nayyaadha deebidha malee. Hojii keessa irraan hojjechaa jirtu. Maani qoraalliyoon? Natti bare. Kanaaf booddee maqaa koo kan balleessine. Natti deebi'u dhugaa natti deebi'u. Amalumanda bare. Hojiin mootti barte? Hojiin gaariidha maal eegaa irraa nageenye. Edamoo rafaa ma bulte? Edamoo maaliin rafe tokko ija kootti dhufeera sa'aatii 9 sa'aatii 10 sa'aatii 11 ija kootti hin taa'e ilaalaa ture. Naannoon kun baay'ee rakkisaa gati ta'eef. Naannoon kun hamtu maal sadii moo afurii nagee nama sadii moo afur. Nan ari'een gadi baasee ol galuu fattee naan raftan isin ofuun beektan turtan. Eew! Eew! Obbo beektu? Dhawa obbo! Hattuura kun! Dhawu! Maal? Hiriyaa koodha. Kun moo kun hiriyaa keessan hin taatu kun. Dhugaa ija isheen beeksisa laala. Ija hattuu hin beekan, ija ilaalee hin beekan dhugaa hojii kooti, muuxannoo kooti. Dhugaa. Ila ija ishee. Hattuu foolii hin beekan. Foolii ishee beekan hattuu ishee maanni bobaa ishee. Illee hattuu ishee. Kun hiriyaa keessa ta'uu qabdu kun maal karaatti karaarra galti kun. Waan saree haaraa bitatte moo? Baadu ta'u. Saree etteem. Obbo! Hiriyaa koodha si jedhamti. Obbo! Keessa nama qabachiisinaa gade. Akkuma kanatti itti bu'ishi. Nagaadha bitatte. Kan eegamu maal eeguu? Maal jetti kun ijoollee? Yoo nabba dhiira. Taajalis! Seen, walumaa seen. Isaa baatee irra Dhimma tokkotu nama gateetu. Achi dhufaa. Mana kee immoo baay'ee babbareechattee. maal gootare? Waan jedhu daanatti tolu beektaa. Garuu juma dhiyoo asitti akkas jijjiiramu keetu nama ajaa'iba mate. Abjuun argee beektaa jalqaba. Jijjiiramni kun dhufi ciiseen abjuu argee ganama gahaan ka warqoo waan qabate abjuu jira wanti tokko tokko barsiisa yoo mana qabaatti maddi isaa isa kan jedhu. Itti manutti goote maal namni sin barreeffame. Maal gootare fala biraatu hin jiru. Namni bara kana na dursitee naa isa rakkoo jedhee. Haa namantu na. Rakkoo maal si mudate reesi? Wanta ta'eef hin dhufee. Rakkoo maal si mudate? Rakkoon nama mudate miti kun. Amma dhuma waggaati beektaa. Cufiinsi baajataa sammadhaa. Intala tokko. Kanuma bara kana argaa.
bara kanatti maamtu nuuf amma boodaan akkasii keessan galu jedhee murteesseera. Yeroo dhumaa isa dhumaa dhatuuttu. Lakki amma sama maal jechuun murteesseera. Jaatamii shanitti ati guyyaa 100. Murteesseera amma maa murteesseera. Amma deebi'ee keessan galu jalqaban afaan itti isheetti. Baay'ee mana taasise mana akkasiin qabaa maal akkasumaaf dadheen dubbadhe qaba. Ati munan Kan kee yeroo dhumaa waa dhaggeeyyoon qabbanaa jedhee. Akkasiin godhaa asumaaf numaaf ammuma Uftee yookaan. akkuma akkootiitti waan tokko haasuuf Nu dhaalte gama dhaqu. maal guyyaa tokkoof asiin baanu as keessaan baasuun Guyyaan tokkollee guyyaa walakkaa. bakkinan qabatu garuu Maal godha gaa kunoo waardiyyichi garuu lamaan keessa nurra ciibsatu. maal godhatan hindu ta'u hindu ta'a sareetu itti naafe mirgineessa Nama fooyyee qabuun argadhe isa dhukka qabu. waan jedhu Godhee. arraba qofaa Manni akkasii immoo gaasa nama akkasii barbaachisa. kennaan jedhu Yoo isaa wajjin jalqaba olii galle malee balaa sirra buusa gadi deebi. Waamee dhufame. waami Waamee dhufame. kan itti afaan ishee qabsiisu beekaa Sen selum. Imam Marian no kok kena. Bas. Kana saya ni mo. Lakyo. Kana baso? Bas. Ah. Itu robot. Wamba yang kan di baru kan. Isaf, apa isi? Ini bisa. Af, iba dulu. Agak kau ya. Agak sih nak. Asin teessuma Man? Laki agak man. Number lesa jala. Ubbo baca number lesa. Man ni? Naga namti? Wan na bujira. Beragam terkait cuma barin. Wan na bujira senjata namti pun. Ani merah pula sih dah. Ubbo senjata? Mulai amul wan sebenarnya semua kamna. Bina mah budak tiga. Tetap benar ke kan? Mahalista. Tu kau si sama merasa ini pun mana kan ujui apa barang itu. Semua masih mana saat itu? Nake. Laki ga soban jalan tuan. Soba ga sanyi kan ya tun jalan tuan tahu ga? Mana balik kau dukun? Gede itu kun. Oke, ini nasi. Itu le baris. Ya sih kalau pada gua, mul masih kau tu kau. Ani kau buat. Ada sini ra guru kau tiba le ama dubba cukup betul. Suba isoo garraamii fakkaata ammaa Salis. Ma. Nana sama yang bangka binya nak sekat. Bangka binya kita baca zaman ni. Lama kes ni muka riuan dan ati si. Yero si ayam ini ni dekat kau terbaru cuna desu. Ati mu wani si jadi ada waktu kau cuna desu. Tahu. Ini abah mana kan aku de saya ti jawab apa. Amma kasih mat saya sedih. Sana ada bersenat. Ya bukan anjir. Ada ujur atau? Atis tanah abang kabinya setidaknya dan semua namanya itu kau pasang muka. Isau nama pura teruti. Mani masa kasih obbo maal amma hojii keenya badii dhaan kun. Hiriyaa koo fidadhee dhufaa hiriyaa durbaa koo fidadhee dhufaa. Oh. Maal obbo maali? Maal lugaa? Mani. Qe'ee garatti moo? Lakki gaa. Du'een bada gaa obbo. Qe'een keenya qe'ee badii miti. Dhugaa waan ta'e itti hojjetamu. Dhugaa qabi. Maali ijoollee fi kotta. Sa'aatii jaha qofa siin jedhan miti. Sa'aatii torba fayyadami. Torba godhaafi obbo dhugaa. Torba godhaafi. Saya je nak minta double tu saya mau kan. Ni reftu. Sa'aatii jaha guunnaan obbo bakka lamaan kaa'amma daashee. Ishoo narra godhaa. Maan? Maan? Ini mana kan juru hundu mah, hunde yo cerita de saat itu kasih itu dah bila cerita hunde terlalu terlalu jadi. Kiranya ke siori kau dah betul ya. Maan ni ada. Rakkinan garuu ati. Ani sini eegale maan? Sa'aatii jaha fi mana koo. Manni kun mana eenyudha? Mana obbo fa'a. Kau si gashi luftu. Wayyoo. Maali maaltu si rakkisee gaadhoo ko maali? Amma manni kun ana eenyudha? Kan keeti maali kan keeti manni kan keeti.
Bata kooritti gurguratte bara. Maali kan isaati ban obbo ittiin dubbatina. Obbo beekaa. Dhugaa beekaa. Walii galtee Beekaa maali ijoollee maal natti hitate. Sitta hidhatu abbe. Sin eegan. Sitta hidhatu. Garuu dogoggoraa kan hojjetu. Ani moo maali dogoggora maaliin hojjedhan? Dogoggora sirraa hidhatu maaloo gooftaa kun natti hitatteem. Uy! Haa ta'u kaa. Yeroo beekama koo geera. Banu? Mooraa sitti bana bon. Haa ta'u. Har'a baay'ee sarpiraayizii qabdi. Jalqaba mana koo keenyarraa lammaffaa immoo wanta teessite. Ammoo naa qabeenya koo badaas taasee hin beeku. Dhaabbata Maanistriip Intarnaashinaal jedhamu beektaa? Hundeessaa isaadhanii isaanii jecha anatu hundeessisa. Yammaa manni argitu kun isaan koodha. Kira ikut. Walau kembali dah. Angkoo immoo jedhamu kaa kan keenya. Kan kenya. Manni koo kana fakkaata. Kuni saree koodha. Ayi waadiyyaa koodha. Kun immoo kurkuraa koon jedhaan inni. Dumanni. Dubbistuun si dubbisaa arginte. Dakkina qabtaa ture. Gaafa waa barbaadu sanii qabata. Egaa asirriitti. Tole. Ini enak. Iya. Kun saree kooti. Naan jettee ol na barsiistee galtee mucaa kana fakkaattu wajjiniin. Siidillee jedhu. Kanaan kurkuraa kun ajajjeena. Kurkuraa isinii jedhee. Hiriyaa kooti gaafa si jettanii jibbeessilayyuu. Kurkuraa isiniin jette. Nan dubbisa jennaan. Harka qabdan ittiin. Harka. Moorteen akkasii maaf qabdaan jedhe. Maal nu keessa jette an fada baatu malee inni sun. Kurkuraa. Nadhiisatti. Ajaja koo fudhattooti. Meerri wanti nyaatamu meerri wanti dhugamu. Jiru moo? Ati nadhiisi takkaan. Nadhiisi takkaati. Maaltiin jedhee deeme? Jiru moo jechuudha. Tuffii dhabdi? Funyaan kee qabee mana kanaa gadi si baasa. Ati moo saree nan jedhin deemi iddoo kee. Deemi raaqa kee bukkee dha. Akka ugaa kana caalaa saree naan jettu qabi obbo sinis dhiisaa obbo dhiisaa sin keessa baate soofishee saree naan jedhin nan. Ati akkamitti Akkasuma ta'a. obboleetti ko kottati giiftii ko si sobdii namittiin kun si sobaarti kuni manni kuni kunoo kana obboo fa'i. Inni hiriyaa isaaniiti. Itti mateetu anaaf kana naa kenniteetu kun nan bittu gaa qarshiidhaan nan bittu. Ngaa qarshicha fuula isheetti darbadhu. Darbadheedha deebiseen borsaa kaadhe malee kan kuni si sobdi obboleetti hiriyaa isaaniiti waan tokko qabdu kun sila gaasee ol galtee boobaa ishee ol lagachuu diddee kan si sobaarti kun si sobdi. Tun kana dua bikun wajib ture. Jalan sampai kawin asalani. Jalan sa. Tuh. Man. Mana bu? Jangan sampai. Man. Nafit ada tidak basi. Nufe. Apa beda tu? Murteessaa dafa baa narraa. Baik dah Dafi. Baik. Coba deh. Man. Dhufee. Yo tuh. Abbaa qabeenyaa dhufee. Anda bakal banyak aku. Wah!
qarshii muraasaan badaa miti. Maan? Mana sirriitti eegaa turte? Maanni? Adaraa keessan eegaa ture. Maanni obbo maanni naan galle wanti kun? Nama kamii fidde maal? Nama kamiin jedhin kaa keessa bahin. Dubbatini. Maal nama fiddani na arrabsiistuus maal keessa baatan? Nama kamiin naan jedhin. Abbaa qabeenyaadha. Abbaa qabeenyaa? Qabeenyaadha. Maal abbaa qabeenyaa mee qabeenyaa waan naa tuleesi? Batti godhan. Meeqaa? Atis duukaa. Calee. Bayi bayam. Kan keessan immoo kun obbo kan keessan immoo kun. Bayi fiide. Na sobdee obboon isaanitu jiranii ofiin obbo ittaati. Maal naan jette naan immoo? Saree naan jenneeti. Saree ofiin nan jechisiifneet ani illee hojiin hojjedhaan hojii wardijumaan hojjedhaa. Sareen si sobduudha sareen. Sii sareen. Natti taphattaati na goyomsi taate. Baakina qabu. Yaa soban jaalladhuan sanyii makeenya soba jaallatu duru mana maalee qabdi kun gad deebitu. Gamma sana immoo torba obbo torba godhaaf isaati. Dhugaa. Amma gatiin isii fidee amma kee qarachaa Dogoggora hojjedhu dogoggora sirraa eegatu. Kana naa kenneetu. Kana naa Silaa gurbaa turte baay'ee akka. fuula isheetti darbaa dhume. darbadhee dhaabbasin immoo deeffadhee kaa'e malee. Fuli. Anis eegaa akka jedhee.